Akka bultan dhaggeeffattootaaf fudhattoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kana jiru halluu baqannoo galaana jedhama. Al tokko tokko ba'aa ulfaataan sammuu namaa gararraa ta'u waan namarraa darbuun fakkaatu. Waan Waaqayyo ilaalaa jirus argaa jirus waan namarraa fuudhus hin fakkaatu. Garuu Waaqayyoon kaasa namarraa. Mee Yohaannis boqonnaa 5 dubbisname sagalee durbeennu yoo ta'e iyyuu. Yeroo kana booddee ayyaana warra Yihuudootaa ture Yesuus Yerusaalemitti ol ba'ee karra hoolaa isa jedhamu isa masaraa mandara Yerusaalemitti galchu bukkeedhaan bishaan kuufaman afaan Ibraayisxiitti Beetezaataa jedhamu tokko ture. Bishaan sana bira godoo babal'aa 5tu ture. Namoonni dhukkubsatan baay'een, warri jaaman, warri naafatan, warri dhagni isaanii gar tokko du'es godoota sanas keessa ciisanii raafamuu bishaanichaa hin eeggatu turan. Ergamaan Waaqayyoo yeroo yerootti golba bishaanichaa keessa lixee isa hin raasa. Raafamuusaa booddee namni dura bishaanicha keessa lixee dhukkuba isa kamittiiyyuu hin fayya ture. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesuus yommuu namichi dhukkubsatee ciisu sana arge, yeroo dheeraa hammana ga'u dhukkubsachuusaa erga beeke, fayyuu barbaaddaa jedhe isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun, Gooftaa, bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabu. Ofii kootii immoo utuu ani itti rakkadhuu namni biraa na dura keessa lixa jedhe deebiseef. Yesuus immoo, ka'ii siree kee fudhadhuutii adeemi ittiin jedhe. Namichis achumaan fayyee siree isaa fudhatee achi adeeme. Guyyaan namichi kun fayyee guyyaa Sanbataa ture. Yommus warri Yihuudootaa namicha fayyee sanaan, har'a Sanbata siree baachuu si dhowwa jedhan. Inni garuu deebisee, namicha sana fayyisetu siree kee fudhadhuuti adeemi anaan jedhe isaaniin jedhe. Isaan immoo, eenyu namichi siree kee fudhadhuuti adeemi jedhee sitti hime jedhaniin isa gaafatan. Namichi fayye sun garuu eenyu akka isa fayyise hin beekne. Yesuus immoo namootni iddoo sanatti waan tuuta'aniif achi adeemee ture. Ergasii Yesuus namicha fayye sana mana qulqullummaatti argate. Kunoo amma fayyiteetta, egaa kanarra caalu akkasitti hin dhufnetti si'achi cubbuu hin hojjetin ittiin jedhe. Namichi yommus dhaqee kan isa fayyise Yesuus akka ta'e warra Yihuudootaatti himee. Ameen. In kadhanna Waaqayyoon. Abbaa koo, Gooftaa koo, da'oo koo, gaachana koo, hirkoo koo, iddoo haara galfii koo, waan nagaan nu bulchiteef si haa galatu. Iddoo boqonnaa koo, gaaddisa koo, Waaqayyoo koo, ganama kana immoo sagalee kee nutti dubbadhu. Lafa haara galfii, marga lalisaa bishaan boqonnaatti kan nama baastu, tiksee amanamaa dubbii kee nuu ergi. Hafuura amanurraa ifadhu. Guyyaan kun fuuldura keenyatti harka keetiin kan qulqulleeffame haa ta'u. Guyyaa ifaa nuuf haa ta'u maqaa Yesuusiin. Ameen. Kutaa kana yommuu ilaallu namoota rakkina baay'ee qabantu iddoo kana jira. Akkasa namoonni biyya kanaa xabala jedhanii lagatti nam'anii achi turanii natti fakkaata.
akkuma kana achitti dacha'anii warri ija hin agarre warri naafatanii harkaa ta'u miila warra gurri hin dhageenye dhukkuba garaa garaatiin በሽተኞች lafatti achitti wal ga'anidha. Kana hundumaa achi keessa immoo inni itti caale namichi waggaa 38 ciisa achi jira. Yesus Kiristoos guyyaa ayyaana Yihuudootaa kana lafa nyaataaf dhugaatii, lafa guyyaa galataa, lafa gammachuu, lafa adii uffatan, lafa namatti tolee basha'an isa dhiiseetu inni gara warra aadaa bulanii dhufe. Gara warra aadaa oolanii aadaa bulanii, gara warra sa'aatii 24 peeniin isaanirra jiru, gara warra firri gatee biraa manatti gale, gara warra hiriyaan irraanfate, warra ba'aa ulfaataa qaban gara kana dhufe. Gara kana dhufee histirii achi jiru dhagaye. Namicha isa waggaa 38 ciisu kuni afaan Amaaraatiin duwwiidha, dhukkubsataa. Maqaa qaba garuu Tolasaa ta'u qajeelaa yookiin Gabree maala ta'u maqaa qaba, maqaansaa badeera. Maqaansaa dhukkubsataa ta'e. Namicha isa dhukkubsataa, namicha isa rakkataa, namicha isa nama hin qabne, namicha isa humna hin qabne, namicha isa fira hin qabne, namicha tuffatamaa, nama akkasii kana dhaqee achitti arge. Akka namichi waggaa 38 ciise qoratee ilaalee hubate fedhii namichaa gaafate. Utaaleedhuma Yesus Kiristoos waan barbaade namarratti hin godhu. Fedhii garaa kee gaafata. Hawwii kee sana gaafata. Fayyuu feetaayii jennaan namichi waan gurguddaa lama dubbate. Bishaanichi yommuu socho'u nama keessa na buusuun hin qabu jedhe. Nama hin qabne. Namoonni akkasii baay'eedha. Namni lafa kanarra lakkoofsaan dabalaa deema, garuu kanuma keessaa nama hin qabu nam tokko tokko. Finfinneen kun gara miliyoona 5 jedhu namooti. Finfinneen miliyoona 5 baattu kana keessaa nama kan hin qabne baay'eedha. Bichanya ሰው የሌለ ሰው nama qofaa nama hiyyeessaa obboleessi isaayyuu achi ilaalaa jedha macaafi. Achi ilaalaa jedha. Nama namni hundumtuu balfe hin dhufe immoo hin dhufte immoo jedhee nama namni bira darbu. Aboo amaluma isheeti isheen kanuma ijoollummaa kootu akkas turteedhu akkasa namicha kanaa taanaan immoo utuma laalluu guddanne akkasuma isheen durii jalqabdee jedhu. Akka waan kennaa ta'e, akka waan dibata ta'e, akka waan badhaasa ta'e. Namichi tokko akkas jedha, amma biyya Ameerikaa jira. Dur hojii Waaqayyoo wajjin hojjechaa turre. Bara namatti toltu afaan namatti tolchitu jedha. Baratti tolu namooti baay'een afaan darbu. Maqaa isaa waaman namicha kana dhukkubsataa nama hin qabu ani. Nama hin qabu, nama qabeechi keessa waan biraa miti.
qoricha liqimsiisuu miti, marfee akkamsiisuu miti. Baatee kilinika yookiis immoo xeenaa xaabiyaa geessuu miti. Namuma bishaanitti gad darbatu dhabe. Akkam nama gaddisiisudha. Ufii kooti immoo lafaan kaa jedhee utuun itti rakkadhu xarab jennaa innumna qabu utaalee keessa bu'aa. Karaa tokko duwwaa miidhamaadha malee karaa kan fayyaadha sababii ta'eef xarab jennaan kee alixaa. Fayyee ba'aa. Humnan qabu naman qabu. Akkam garaa nama nyaata. Akkam garaa nama nyaata. Namni tokko utuutti hin toliin darba biyya lafaa kanarra namicha isa waggaa, namicha isa mana sooressaa balbala ciisu Luqaasii 16 sanarraa baay'ee namatti dhaga'ama, natti dhaga'ama. Hin hawwa balbala namaa ciise. Hin hawwa balbala namaa ciise, hin kajeela harka namaa miila namaa jala ciise. Hin argatu sumaayyuu. Tuma akkatti jiraatu du'e. Biyyi lafaa kuni warra Waaqayyo isaan beekuuf baay'een taatu. Isarra utaalu, isarra daddarbu, isarra tattarkaanfatu. Isa miira ofiisaa duukaa deemutu isaaniif taati biyyi lafaa kun. Dhaqee garuu Abrahaam bira taa'ee jedha. Amma inni hin gammadaa, ati immoo hin dhiphattaa jedhamee namicha sooressa sanaan deebiin kenname. Biyya lafaa kana keessatti namooti waan ba'aa ulfaataa baattanii akka nama tabba deemuu dafqa illee lamaan hin xuruurfachaa, imimmaan ija lamaan hin xuruurfachaa biyya lafaa kanarra jiraattanii ba'aan kun sirraa ka'a jedha Waaqayyo Gooftaan maccaa ganama kana. Sirraa ka'a. Humna hin qabu, nama hin qabu, kamittan fayya. Humna hin qabu, nama hin qabu. Wantoota barbaachisoo lama hin qabu. Nama hin qabu, humna hin qabu. Bakka. Ciisee guyyaa du'u eeggachuudha. Boriis namni dhufuuf hin jiru. Waggaa tokko booddees namni dhufuuf hin jiru. Dhukkubsataadha maal nyaatee maal dhugee immoo humna godhata homaa. Abdiin hin jiru. Nama abdii hin qabne kanaaf dhufe Yesus. Fayyuu feetaayyee na rakkina kanatti. Warri kaan akka fayyanii galan baay'een akka fayyanii kamanii galan inni garuu marmaratee akka ciisee jiru. Yesus Kiristoos ciqiciqii namicha kanaa bisootiif waca namicha kanaatti dhiisee silumaa akka inni akka dhukkubsatu bareera sababii ta'eef ka'ii siree kee baadhadhuutii galee bedeeggannaan siree mataarra galagashitee namni waggaa 38 caccabdee ciistu namichattiin siree baadhattee sokkite. Yesus Kiristoos nama keeti, humna keeti. Ani nama hin qabu, ani humna hin qabu, nama baadiyyaa sana keessa teessee jettu. Nama mana sana keessa, qe'ee sana keessa, mandara sana keessa, waldaa sana keessa teessee yookiis biyya hambaa sana yookiis immoo biyya lammummaa kee teessee ani nama sin qabu, ani humna sin qabu jettee imimmaan kee dhugaa jirtu yoo jiraatte Yesus Kiristoos humna keeti. Yesus Kiristoos nama keeti. Inni qomoon lakkaa'u, inni saalan lakkaa'u, inni lagan lakkaa'u, inni horiin lakkaa'u, inni digiriin lakkaa'u, inni dhaabbi tolina namaan lakkaa'u, nama lubbuu qabu ta'uudha kan inni yaadu. Nama ta'ee nama socho'u. Inni warra nama dhabaniif nama.
inni warra humna dhabaniif humna. Baay'een keenya isaan lafa geenye. Baay'een keenya isaan waan taane. Baay'een keenya isaan iddoo amma jirru kana jirra. Firoota koo eessa teessaniitu ani naman qabu, ani humnan qabu jettu laata? Yeroo Saa'ol Daawitiin ajjeesuudhaaf ka'etti, ajjeesuudhaaf murteeffatetti, diina ta'ee yeroo inni itti ka'etti, jilba Saa'ol keessaa kan ba'e Yoonaataaniin kenneef Waaqayyo. Yoonaataan jechuun kennaa jechuudha. Kanaaf waan abbaan isaa itti koratu, waan abbaan isaa Saa'ol itti koratu yeroo hundumaa dhufee Daawititti makanaaf Daawit bara Saa'ol utuu hin du'iin kan hin nafeef kanaaf. Waaqayyo Yesuus Kiristoos nama keeti. Yesuus Kiristoos humna keeti. Humna isa kamiin mana kana ijaara? Humna isa kamiinani barachuu danda'a? Humna isa kamiinani ilma fuusifachuu, heerumsifachuu danda'a? Humna isa kamiinani gaa'ela dhaabbachuu danda'a? Humna isa kamiinan kana sana gochuu danda'a? Yaa namoota jettanii Yesuus humna keeti. Yesuus nama keeti. Yesuus humna keeti. Yesuus nama keeti. Isatu ba'aa ulfaataa waggaa dheeraa sirraa konkolaachisa. Warra kaan immoo hin aarani. Maaltu nama aarsasaa? Yoo Waaqayyo ba'aa namarraa gad darbate maaliif aara namni? Yoo Waaqayyo gidiraa namarraa gadi gate maaliif aara namni na dhibanaan? Yeroo inni ciisaa ture yoo gaafatan hin beekani. Yeroo inni halkaniif guyyaa waggaa guutuu aadu yoo gaafatan hin beekani. Yeroo inni waggaa amma kana aadee imimmaansaa dhuguu yoo gaafatan hin beekani. Gaafa inni fayyee nama ta'ee socho'u immoo akka namaa miila wal qixxeeffatee adeemu maalitu isaan aarse? Waaqa isaanii fadhiisu maal jennaa miti. Haa kadhannu. Yaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos, iji kee lafa hin argamne arga. Iji kee lafa namni hin ilaalle ilaala. Harki kee boolla namni hin qaqqabne hiixatee nama fuudha. Kiyyoo jabaasaa miila namaa jalaa cabsa. Waanjoo ulfaataa qolee nama kutuu namarraa cabsa. Dukkana illimii ganna keessaa dukkana roobaa fakkaatu keessaa ifa sagaleen kee, ifa karaan kee, ifa yaanni kee, galata kee yaa gooftaa. Eenyi namicha waggaa 38 dhukkuba isarra taa'e kanarraa konkolaachifte. Humni Yesuus Kiristoos irraa dhagaa guddaa sana konkolaachifte. Humni namicha waggaa 38 maratee ciise kanarraa dhukkuba konkolaachifte. Seenaa haaraa fiduu ni dandeessu. Ganama kana obboleettii koo ilaali. Ganama kana obboleessa koo ilaali. Ganama kana waldaa kana maatii kana ilaali. Ganama kana saba kana ilaali. Gara saba keetti, gara nama keetti itti gorime. Si duwwaatu goree nama gaafata. Nami namarraa goree darbaa bara caban. Si duwwaan namatti goraa. Itti gorime nama baay'eetti. Mana baay'eetti gorii darbimee har'a ganama. Nama baay'eetti gorii darbimee har'a ganama. Sagalee kee kan hawwani, gaaddisa kee kan hawwani, jecha kee kan dheebotan kan hawwan baay'ee dhaameetti gorii dubbisi darbimee fayyanii hafu. Seenaa geddaramaa ba'aa turraa lafa bu'aa. Godoo haadha hiyyeessaa ishee mana citaa sanaa mee lixime. Gooftaa mucaa fira hin qabne hundumtuu abaaru kana gurbaa kana bira dhaqime. Intala abdii kutattee imimmaan ishee dhugdee funyoofan of gadhano jettu kana mee dhaqii hoshi baraarime. Balbala baniif karrarraa bani nu gargaari. Waldaa keenyaaf tajaajiltoota keenya saba keenya yaadadhu.
biyya keenyaaf iddoo baqaaf iddoo dhaqaa ta'e maqaa Yesuus Kiristoos ifette. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessan itti haa deebisu nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. Asi istuudiyoo kana keessa na waliin kan jirtu ogeettii kaameraa surraa ishee dhibbisaa Waaqayyo si haa eebbisu jechaa asumaan yommuun xumuru. Ba'aan kee kun waggaa meeqa sirra ture? Sirraa kaasa Yesuus. Guyyaa gaarii.